Godina Harargee lixa aanaalee garaagaraa keessatti meeshaalee waraanaa seeraan alaa fi miseensonni ABO shanee to'atamuu himame. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Faayisaa Xiiqii. Godina Harargee lixa aanaalee fi magaalota garaagaraa poolisiin sakatta'ee meeshaalee waraanaa seeraan alaa guutii 21 kilaashii 1 rasaasa gosa adda addaa 62 fi miseensonni ABO shanee qabamuu isaanii Daayirektarri Ittaanaa Waajjira Poolisii Magaalaa Baddeessaa Saajin Olaanaa Kaasa'uun Baayisaa himaniiru. Meeshaa seeraan alaa kana sakatta'insa gaggeeffamee opereeshinii haala qabatamaa yeroo hojii wal qabatee opereeshinii gooneen meeshaaleen seeraan alaa kun to'atamuu danda'anii jiru. Shugguxii Turkii guddaa baay'inni isaa 16 kan ta'e, Turkii xiqqaa 5 ta'e, akkasumas meeshaalee duubattafaa 2 fi kilaashii 1 rasaasa adda addaa 62 waliin akkasuma meeshaalee tajaajila kennuu hin dandeenye ganaa mana suphaasiif namoonni seera qabeessan ta'an daldala karaa qaxxaamuraatiin duroomuudhaan meeshaalee kana namarraa guuranii seera ala walitti qabanis 14 ol to'atamaniiti. Godinuma kana aanaa Odaa Bultumittis meeshaalee waraanaa seeraan alaa shugguxii 27 kilaashii 2 rasaasa 30 qabamuu kan himan immoo Daayirektara Ittaanaa Waajjira Poolisii aanaa Odaa Bultum Inspektar Bokonaa Tarreessaati. Meeshaaleen qabaman kun kilaashii xaaxaa fi 2 kaartaa 2 wajjiniin rasaasa 15 qabalachanuuti waliigala rasaasa 30 wajjiniin shugguxii Turkii guddaa firii 18 Turkii xiqqaan firii 9 Chikoslaaviyaan tokko waliigala shugguxii adda addaa shugguxii 28 fi rasaasa 28 wajjiniin kan to'atame ta'uu isaati. Namoonni meeshaalee waraanaa seeraan alaa qabatanii socho'an kun diinaaf dabarsanii kennuu fi yakka ittiin raawwachuuf akka ta'e beekne namoota gocha akkasii irratti bobba'an ittisuuf qaamolee nageenyaa deeggaruu qabna jedhan jiraattonni dubbisne. Meeshaa waraanaa kun akka godhan qaama nageenyaa keenya cinaa dhaabbannee halkanii fi guyyaa yeroo hannuudhaan waa hunda godhuudhaan cinaa akka hawaasaatti dhaabbannee ni deeggarraa jechuudhaan barbaadan. Yaa'u qaama nageenya cinaa irraa keessumaa'uu gaachana sirna keessattis leenjii fudhannee jirra. Yaadanis hojiidhaanis deeggarsa nageenyi magaalaa keenyaa kanaan dura tures qaamni nageenya fi maanguddoon biyyaa walii wajjin ijaaramtee nageenya buusa turte waan ta'eef ammas haaluma saniin kan itti fufnuu fi